afaan Amaaraa dubbatu. Kana jechuun Oromiyaa fi Oromummaa hoggaantu abbaa gadaa gizee ajjeesan san Oromummaa ajjeesan ammaatti. Oromummaa ajjeesan. Isa sadeen kana wanti falmatu jiru. Dhumaatii namaatii miti amma irratti deemaa jirru kana booda maaltu dhufa lafa isaarraa zariin nama duguugamuuf deemti. Lafa Wallaggaa jechuun ummanni Wallaggaa isa yoo jira duguugamee dhabamellee lafti san tiyya lafti san. Ilmaan kiyya hortee tiyyaa fi lafti san. Wallagga qofaa fi hortee tiyya waliin qabna. Hortee Wallaggaati wajjin qaba lafa san. Kanaatu na falmachiisa bakka san. Isa immoo gara falmii toggaa deebinu amma nu keessa waan hedduu dalagamaa jira. Ijoolleen seentee ammaan tana gara dirreetti galtee jira. Ala kanarraa jechuudha ijoollee gara dirree seenteetu jira. Ammallee sakaraa jirtutu jira. Ta seentee biyya keessa jirtu jira ammaan tana. Biyyoota hedduudha akkasii ijoollees galaadha jirti. Falmi keenya daratti uffaadaa jira. Inni ammaan tana irratti cinqamaa jirru maali? Kalee Oromoo tana tokko godhuudhaaf iyyaadhaa turre. Amma waa'ee Wallaggaa hoggaa sadii kana dura hoggaa sadeen kana keessatti nam 25 bakka isaa irraa baqate. Nam 25 wanni san ijjinee saabootaan kiyyaa sirra jira dhaga'uu dandeenya. Ijjinee nama waan daataa san nu himu dhabne. Ka boodaa kanarra dhufnaan akkaataa itti gargaaruu wallaalle. Uummata san qoonqoo afaan buusuuf kallattii dhabne. Ammas kallattii dhabuun keenya akkasuma jira. Yoo danda'ame akkuma obboleessa keenya cinaa dhaabbanne. Amma wanni godhuu qabnu tokkoffaa wanni godhuu qabnu saantima qabu tokko beekumsa qabu lama lubbuu fi Oromiyaaf dirmachuun. Yeroo isaa Oromiyaa Oromummaa Oromoodhaaf dirmachuun keenya saantima qabnu sadeen makan ammoo inni biraan jettu saantima qabnuu fi lubbuu teenyaa fi beekumsa qabnu cirratti hirmaachuu. Kana tokkummaa keenya kanaan walitti hina. Waa'ee ammoo tokkummaa Oromoodhaa hin rakkatina. Oromoon nu tokkoo miti kaan baattiif qoodee kaan kibbattiif qoodee kaan kaabattiif qoodee hin rakkatina. Mataan murame kuni arra dhaqeeti Oromoo mootummaa keessa jirtu. Mootummaa keessa beekadhu Oromummaatu hin jirre malee Oromoon ni jirti. Mootummaa kana keessa Oromummaatu hin jirre malee Oromoon ni jirti. Akkasiin na hubadhu. Oromoo hedduu qabna. Akkasumaan sabboontota achi keessaa qabna ammas. Akkasumaan sabboontota qabna achi keessaa. Sirriitti hubadhu waan kana. Oromoon achi keessa jirtu san hundaanuu dabalatee har'aan tana mormii murame san isaan hunda dhaqee fuula dura dhaabbate. Kun nu jijjiiruu danda'ee jira. Tokkummaa keenya hidhee jira. Inni lammaffaadha. Tuulama akka tuulamaatti irra lolaa jira. Wallaggaa afura lolaadhaa jira. Booranaa Gujiitu lolaadhaa jira. Kanaa ol Oromoo yoo tokkomte qiyaamaan nu gabbu'u. Kanaa ol Oromoo yoo tokkomte qiyaamaan nu gabbu'a. Qiyaamaan nuti kanaa ol tokkommuu situ hin barbaannu nuti. Tokkummaa isii kanaa ol hin barbaannu. Amma inni caalaan madda sadii barbaanna amma. Madda sadii qofa barbaanna. Galii adda bilisummaa Oromoodhaa dambalii isaanii jabeessuu irratti ittisuu irratti waan dandeenyu gumaachuu irratti wajjin cinaa dhaabbachuudha. Akka uummata tolkaanee cinaa dhaabbachuudha. Akka hawaasa dhaynee uummata keenya itti maxxanuudha. Inni biraa sochii qeeroodhaaf geessinee akka isin hin hatamne naannoo tuulamaa kana haala jajjabdu jira. Sirri na hubadhaa waan hin jiru. Jechuma gabaabaa si dabarsitee irraa ba'uu deeman. Naannoo tuulamaa kana qabsoon har'aan tana Wallagga irraa dhiigaadhaa jirtu. Lolaan lafa yaa'u jirtu hoggaa Wallagga dhufte akka hin sharafamne akka tuulama hoggaa dhufte akka hin sharafamne kun waan seenaan lafa jirutti ni sharafamti. Isa kanaaf tuulama jabeeffadha. Tuulama irratti gizee mara nu iyya. Walitti qeeroo fi qarree biyya keessa jirtu san waraana adda bilisummaa Oromootiin hoggansa tokko qabaannee hoggansan jalatti kontaatti walitti goonee irratti eegummanni jabanannee irratti eeguudha bakka san. Akka isin hin sharafamne iddoo tan akka dagaleen biraa dhufteen seenne yoo ta'an girdoon biraan seenne eeguudha. Kana jabaannee eeguu danda'uudha qabna. Inni biraa humna achi keessa jirtu qeequu dhaabuu. Humna Oromoo qeequu dhaabuudha. Wanni wal qeenu jirtu amma. Baduudha jirra malee bilisummaa irra jirru amma. Walabummaa irraas hin jiru. Walabummaa irraas hin jiru. Bilisummaa irraas hin jiru. Oromummaa Oromiyaa baraaruu irra jirra ammaan tana. Isa kanaaf suutatti dhumnataan eeggannaa jechuudha waliin eeggannaa. Kanaaf irra caalatti namni karaa naannoo tuulamaa kana gad dhiyaatan lafa san beeytan qeeroo bakka san ijaaramta hoggansa amanamaa ta'e karaa hoggansa adda bilisummaa Oromootti warreen hirkatan keessattuu hoggansi adda bilisummaa Oromoo naannoo san jiru namoota jajjabaa bakka san abbaa qeeroo ta'e baasee hawaasa kannudha. Sirna eegaa jirtanii? Akka ajaa'iba. Baasee hawaasa. Tuulama san irratti kutaan 11 nuti qabnu bakka tuulama san irratti ni hirmaanna. Bakka san irratti hirmaanna. Hirmaannaan keenya Wallagga irratti miti. Boorana irratti miti. Hararge irratti miti. Baalee irratti miti. Walloo irratti miti. Tuulama irratti hirmaanna. Humna teenya tuulama irratti deeffanna. Mudhii teenya bakka san jira. Mudhiin teenya bakka san. Bakka san mudhii nu laaffannaan wareegamna irra jiru kun boruu illee deebi'a. Kana balleessinee awwaaluudhaaf mallasaan akkan deebinee biyyee gingilfatee mallasaan akkanutti ol hin kaane afaan Oromoo akkanutti hin dubbanne
waan anjoo kan sirtu bad tuulamaa nurraa eeguu danda'a tuulamaa nurraa arkuu danda'a bakka san tuulamaatu qabsoo keenya kanaaf daawwiti yoon ta'an mastawaa tanuu ta'uu danda'a ejjennoo keenya humni keenya bakka san jirtu bakka guutuun kan dhaabbannu bakka san irra nu dalagaa namoonni jirtan marti warra tuulamaa san irratti sossoosuu irratti jaaruu irratti dhaynee qabeenya qabnu cinaa dhaabbannee qeeroo tuulamaa san rakkina irraa dhoorkine walit jaarree iddoo san keessatti humna keenya cimsatudha qeeroo san cinaa dhaabbannee humna waraanaa san cinaa dhaabbannee bakka san jabeessuu irratti wallagga baraaruu dandeenya bakka san irra jabaanneeti hararge baraaruu dandeenya wallo baraaruu dandeenya kanuma isin jaati ulfadhaan galatoma saantima keessan amma qabeenyi keessa tokko waa tokko dhammada dhiifama naa godhe abbaan qabeenya oromoodha abbaan qabeenya oromoodha kadhala oromoodha ta'e qabeenyi keetilleen dhalli keetilleen oromummaan teetilleen biyyattiin tubbannaan hin jirtu na dhagaa jirta abbaan qabeenya oromoodha kadha gadeemessa oromoo keessa dhalateen baanan qabeenyi keetilleen ka oromooti atilleen ka oromooti oromiyaanis ta'e qabeenyi kee biyya sadii malee ta'uu hin danda'u wabiin qabeenya keetti oromoodhaa fi oromiyaadha isa kana beektee saatalaayiti takka ummata kana saba kana ol baasee fi ummanni qilleensa irra dhorkanna amma nama hedduun barbaannu gumaanni keenya waan bakka heddummaanu ta'eef gumaata kana qabachaa saatalaayitii baafachuu hin dandeenyu abbaa qabeenya tokko yoo qabaattan itti nu iyya saatalaayitii tokko ol nu baasee nama haaraa xurii hin qabne abuyyadii adii huccuu adii damee siyaasaadha achirratti ol nu baafta adda bilisummaa oromoodha hoggansi nuti qabnu achirratti ol nu baasa kun nu dhumate jira kalaas isa kana dhaammadhaati nagannaa tura sabboontu ta'e dhiifama naa godhu obboleetti si wajji jirra mallee si wajji boonya dhiifama naa godhu kanuma yaada bareedaadha. Yaa Ahmad gaazexeessaa Ahmad keenya ulfaadhu atillee amiin welkaamii sabboontu mee yaada daqiiqaa lamaa anis bahuudhaaf goola deeme gaazexeessaa Ahmad kenna ati yaada kee xumura. Kun hin jiru ulfaadhu jechuma isheetu ajandaan nun dubbannu waa'ee lubbuuti ajandaan nun dubbannu waa'ee uummati waa'ee hayimaanotiidhaanis isheen keessa lixxeetu baay'ee nama deesse malee anis hin dhaggeeffadha rakkoon kenniif ulfaadhu. Thank you ulfaadhu yaa wanni isiileen hammeenyaa fi waan jettirratti fakkaattu isin jiraattu ol baasee dhiifama waliin jettaniitiin gara Oromoodha. Dhiifama guddaanaaf Oromooti. Gizee irratti waan isheen odeessite gizee Jawaar Mohaammed fa'aa gara Washington DC deeman irratti waan shamarran kun maalummaa ishee nam beeka daawoloodii fudhadheen qabaanii rakkoo jiru. Okay, ulfaadhu thank you so much and khalas. Gaazexeessaa Ahmad ati ilaal waan siin jennu miira sii hubannaa miidhaan ati miidhamu jirtu nulleen akkasuma miidhamu jirra beeki. Waan kophaa kan kee miidhamu jirtu qofa seen dhiiga keenyatu du'aa jira mataa keenyatu muramaa jira waan ta'eef waan godhamuu qabu hunda waliin qoodamnaa jechuudha. Agartee maatii keetis rabbiin haa baraaru lubbuun haa baraaru maatiin kan kee maatii keenya miidhaan keetis akkasuma keenya waan ta'eef akkasitti nu hubadhu obboleettii keenya rabbiin haa gargaaru waan dandeenyu hundaa waliin goonuu barbaadu. Dheeraadhaaf dhaggeeffachaan turaniitu gizee sadii afur laayifii irra lixeenii yookiin na baasee bildiingii hojjetamaa jira. Mana nagararraa jiru irratti intiniitu na baasee jira malee ani waa'ee Oromoo kanuma hundumtuu iddoo jiru quuqama Oromoo baddalama Oromoo mormiti teessuma Oromoo keedha. Uummanni baddalame kun uummata keedha. Biyyi badaa jiru sun biyya keedha. Akkasitti waa'ee hayimaanotii fiddee borcuu keedhaa fi dhaabatti jetti baasuu qabda nama akkasii beektaa? Malee rakkoon qabu ittiin dallan. Laal ajandaa akkuma tasaa isiillee fiddeetuma waan gaarii waan dubbattetti fakkaate keessa buutee beektaa? So garuu ajandaa amantii nuti yeroo nuti amantiirraa haasofnu miti gandarraa haasofnu miti nuti Oromoodha Oromummaaf duu jirra Oromiyaaf nu saamuudhaaf nu fixaa jira waan ta'eef akkamitti akka baraaramnu lubbuu uummata keenya akka baafannu tokkummaa keenya cimsinee karaa dandeenyu waan dandeenyu qabsaa'uudha agartee fala furmaanni tokko ta'uu tokko afaan tokko taanee dubbachuu dhimma uummata keenyatiif dhimmamuudha karaa hundaan diinagdee humna yeroo hundaan jechuudha. Hayimaanotii kee yoo kabajatte hayimaanotii namaa kabaja. Hayimaanotii keetiif ulfina qabaatte hayimaanotii namaatiif ulfina qabaatte. Hayimaanotiin anatti sa'amanuu dhaqamanuu gaafa gubbaa sanarratti deeme kan kootiin gaafadha. Armeen koo wajjin dhufuu hin dandeessu. Isheen qorana dubbisteen beektu. Kama ishee eenyummaa kana beektu
Haymaanotiin kos maal akka ta'e hin beektu. Yaa isa okkee homaam sabboontu homaamiti. Kun rakkoon qabu agartee yeroo takka afaan namumanta jedha. Nuti tokko ammallee borillee ardallee iftaanillee aga qiyaaman buututti nuti Oromoon tokko wanna danuu baasan jirtu. Ulfaadha addeetii yaanillee dalagaa deema gaazexeessaa Ahmadii fi Carraatiin deema. Wal agarra wal hubannaa. Aadiin adeebis booda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa keessaayyuu jaalallo Usmaan. Armaan durasi kophaa kee yeroo Oromoon dirree tiktokitti galetti kophaa kee asirraa namni muraasni ilaalaa, namni 10 namni 20 ilaalaa. Hadan tana rabbiin galanni haa ga'u warri dhugaa Oromootii fi sagalee uummata Oromoo ta'u 113 iskiriin irraa natti mul'ataa jira. Namoonni hedduun ammas kallattiidhaan dirree tiktokii keessatti argaa jirraa dhugaa dubbachuudhaa fi waan baay'ee nama gaddisiisu. Ati ammoo asiin duras akkuma gaaf COVID-19 uummata rakkisaa ture kan akka falmataa Ibroo kan akka yeroon geesse kan akka Oromoo shamarree walloo fa'aa taatanii yeroo hedduu sagalee uummata Oromoo ta'aa turtanii ammas immoo ta'aa jirtanii. Kanaaf wayyooma ulfaadha isin jechuun mala maaliif sa'aatii keessatti aartaa gootaniis leenci yookaan mootu giiftiin dirree tiktookii isin boojitee garasitti nafne garanatti deebitanii sagalee uummata keessanii ta'uudhaaf ulfaadha galatoomaa isin jedha. Itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuudhaa fi qabsoo haqan tana godhamaa jiru gama sooshaal miidiyaatiin baay'ee important. Media is the source of information jedhama. Media is the most important for our struggle, you know. Dhimma siyaasaa kana keessatti miidiyaan murteessaadha. Wanna fe'illa haa ta'u dhugaa lafa jirtu keessaayyuu hayyuun gameessi Jawaar Mohaammed 2014 gaafa jalqabu qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsa jedhe. Akkasumatti itti fayyadamee osoo biyya hin galin rasaasni asitti dhuka'eetiin dhaabbachuu danda'a. Miidiyaan ammoo biyyarraa biyyatti addunyaatti dhukaasa godhameen Oromoo tokko godhee ka biyya ormaallee ka biyya keessaallee walitti fidee jira. Dhugaa lafa jirtu haaluun waan hin danda'amneefi kanaaf an Oromoodha jechuun kee aarsa ilmaan bofaa leenca addunyaa raastee jecha tokko qofaan ibiddi wallaansaa dho'eessin qabatee seenaa qabsoo Oromoo iddoo guddaa argate imimmaan gabrummaa saba irraa haquuf gufuun bilisummaa kararraa hamaquu yaamichaati gootiin qeerroon bakka hundaa'u ta'e beektaa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan homa fe'illee ta'u tarii wal dhiibuu danda'a siyaasa adda addaatiin. I'm not the fan of Jawaar Mohaammed ani dhimma Oromoon deeggaraa paartii siyaasaati miti fedhii uummataa deeggarra jecha atis kan dubbachaa jirtu fedhii siyaasaa osoo hin taane fedhii uummata keenyaa ajandaa uummata keenyaa jecha. Kanaaf gaafa jalqabu miidiyaa irratti fuulleffatee rasaasa yoo fudhatte nikularii yoo fudhatte kiloomeetira murtaa'ee deemee jecha. Garuu qabsoon Oromoo kan miidiyaan fayyadamne kuni milkaa'insa waggaa 4 keessatti qilleensa Oromiyaa bira darbee qabeenya Oromoo promote gatuu keessatti gaheen miidiyaan uummanni taphachaa ture waan lafa jiru waan namu dubbachuu dandeenyu jecha. Nu bira darbee Sidaamaa bilisoomse, Walaayittaa bilisoomse kanaaf miidiyaa irraa fagaachuu hin qabnu. Miidiyaan sun kami? Facebook kana yookaan immoo Twitter jecha. TikTokin is not documentary media. Waan ammatti itti fayyadamtu movie ammatti itti fayyadamtu. Ati sa'aatii kee aarsaa godhee asirratti ba'uun kun kabajaadha. Galfata seenaa guddaadha. Ijoollee raadiyoo shimbirtuu barii 2018, 2017, 2016 gaafa Harargee bahaa anaa miitti annannoo irraa rakkoon guddaan galte waan hojjetamee fi waan hojjetame guutuu waan wal beeknuuf maqaa san dha'echa. Gara miidiyaatiin dalagama. Kanaaf har'allee taanaan dhugaan jirtu ni jirti. Jawaar Mohaammed hayyuudha jaalmarroon goota jecha kanatti yoo fayyadamne Oromoo ijaaruu dandeenya. Jecha hayyuutii fi jecha gootaatiin. Goonni hayyuu malee hin ta'u, hayyuun ammoo goota malee hin ta'u jechaadha. Hayyuun dippiloomaasii yoo dalage goonni barbadummaa Oromiyaa kabachiisuu danda'a. Barbadummaa Oromiyaa yoo kabachiisan dippiloomaasii dalagdee meeshaa isaan barbaachisu meeshaa siyaasaa biyya ormaa irraa galchuu dandeessa jechaadha. Kaleessa Waaqoo guutuufaati gara Sumaalee gaafa deemaa turan haala sanii isaan kaawwan kan akka Jeneraal Hussein Buneefaa dirree qabsootti dhiisuudhaan ofii isaaniitii ammoo deemanii dippiloomaasii dalagaa turan. Hayyummaaf gootummaa qabsaa'ota gameeyyii Oromootiin biyya sana ijaaruu danda'an walaboomsuu danda'an jechaadha. Oromoo wanti faallesse waa lamaan kana jechaadha. Jaalmarroon goota, eeyyen goota, Oromoon goota qabaachuu qaba. Hayyuu qabaachuu qaba. Dirqama hayyuu suneen hayyuu siyaasaa Jawaar Mohaammed wanta lamatti confusion gatee qabsoo Oromoo masees. Har'a Rabbiin galanni haa ga'u qeerroon Oromoo tokko nu gootee jirti. Isaanii miti. Isaanuma murna siyaasaa kana keessa jiranillee walitti finnee Oromoon bilisoomuu qabna. Poolisii Oromiyaa argitee ka buddeenni godhee biyyaa baqachuu dhabee rakkoon siyaasaa biyya sanitti deebistee birrii 50,000 60,000 biyyaa ittiin baqatanii Sudaanii seenan tana dhabee sirna kana keessatti quufe. Kan maastarsii qabu, kan doktoreetii qabu, nama hin tuqu, kan nama tuqaa jiru kamiin milishaa ganda keessatti dargaggeessa cabsaa jira odeeffannoo argataa jira. Isaan kana balaaleffachuun osoo hin taane yoo dandeenye yoo dadhabnes gorsinee
bilbila dhuunfaa keenyaatiin itti bilbilee jabeessuu qabna malee qabsoo Oromoo haala sanii jajjabeeffachuu qabna malee balaaleffachuu ni miti. Mustafaa Hussein murna wayyaanee keessa ture. Murna wayyaanee keessa ammoo seenaa guddaa dalage. Mucaa goorotti waraana wayyaanee agaazii ajjeese obboleessa jibbaata qabsoo ka Jarmanii jiru kana fakkeenya fudhachuu danda'uu qabna. Haji guyyee fudhachuu danda'uu qabna. Kan akka Adam Diimaa Harargee irraa fakkeenya fudhachuu qabna. Namoota akkasii argitee fuunee qabsoo Oromootti dabaluu qabna malee balaaleffachuudhaan qabsoo Oromoo tana utubuu hin dandeenyu. Sa'aatii sitti ga'ee jira natti fakkaata. Wallahi hedduu si dinqisiifadha. Gaafa namni tiktookii keessa jirullee tokkummaa Oromoo dubbataa turte. Galfata seenaa guddaa dalagdee jirta. Namoonni hedduun immoo waa lama addunyaa kanarra wanni dhufnuuf. Seenaa gaarii dalagnee addunyaa kanarraa deemu tokko immoo seenaa dabaa dalagee namaa fi dachee kanaanillee abaaramee addunyaa kanarraa deemu jechuudha. Dhaloota seenaa gaarii dalagee addunyaa kanarraa deemnu akka rabbiin gosa abdiin qabna. Waa sadii qabaachuu qabna. Skill, knowledge, attitude. Waa sadiin kana yoo qabaatin immootu atakaroo sabatti taana jechaadha. Yoo dandeenye qabsoo Oromoo haa deeggaru. Yoo dadhabne afaan irraa qaban. Yoo dandeenye ammoo humnaanis diinagdeenis haa tumsinu. Kanumas sin jedha yeroo biraa walitti deebinaa hojiitti deemta waan taateef ulfaadhu wayyoom sin jedha. Ulfaadhu dhugaa rabbii hedduu si dinqisiifadhaa hojii kan kee agartee kaatiin yeroo dheeraaf uummata kanaa dalagaa jirtu. Akka saba tokkotti akka dhalataa Oromoo tokkotti uummata Oromoo bira siif gahuu dhabuutu wanta na godhe ammas san gubbaan atis abdiin muranne hanga ammaatti jirta. Rabbiin agartee warra saba kanaaf dalageellee milkaa'ee borillee waan akka waggaa meeqaatamaatti dadhabde kana arguu haa godhuuti. Ulfaadhu kabaja guddaa siif qabaa gaazexeessaa beekamaadhaatiin dhugaa rabbii hedduu ulfaadhu dandeettii nama qabu. Rabbi haa jajjabeessu obboleessi kiyyaa ulfaadhu. Amiin ulfaadhu thank you galatooma ulfaadha warri sagantaa kana hordoftan hunduu galatooma ulfaadha. Sheer gataati yeroo alarmiin isaa isin bira ga'e waan feetan abbaan feetan siyaasa feetan deeggartan jaalisumaan hin beeka waan taateef siyaasa feetan deeggartan taanaan dhufee isin mari'achiisuuf nama qophii qabuun ni jechaadha. Armaan dura waan argeef jechaadha dhugaa jirtu waan feete deeggari garuu dhimmi Oromoo wal nu taasisa. Dhimmi Oromoo Wallaggaa morma itti muramu Oromoo Shawaa jiddu galeessaa osoo lubbuun jiru ibiddaan gubachuun wal nu taasisa waan taateef jaalusmoon mootuu kallattiidhaan sagantaa kanarratti yaada marii kamiyyuu sanirraa fuudhuuf balballi isaa banaadha. Biyyi jiru Ameerikaan sa'aatiin takkittiin doolaara yookaan 60-50 dalagachuu danda'a. Sa'aatii isaa aarsaa gatee dalaguun kun qabsoodha. Nama beekuuf jechaadha. Namni hedduun isaa kan tana dirree tiktookii leenca gaafataara giiftii gaafataara galatoomii ulfaadhu rabbi umrii isaa dheeressu warri hordoftanillee ulfaadha. Baay'ee fayyaanaati halkan gaarii naa wal. Akkas egaa uummata keenya dhiifamaa warri agartee sheer nu gootanis gaa kan agartee follow jalaa gootanis taap gootanis ulfina guddaa kabaja guddaa isiniif qabaa warra namoota ammoo ergattanii carraa isiniin kennin dhallee nama hojii seenuu fi itti deddeebina yeroo hundaa naasofna dhimma Oromoo kanarratti hundaa gaafa rakkoo kana keessaa baanutti hin dhiifnu waan ta'eef akkasiin na of galchaa hedduu isin jaaladhaa isin kabajaa warri